kanneen raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaa ga'u attamooltan. Wixata caamsaa 10 bara 2021 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati. Sinodoosiin Waldaa Ortodoksii Itoophiyaa Paatriyaarkiin Waldatti Abuna Maatiyaas ibsa isaan kennan ilaachisuun tuuta oduuf ibsa kennee jira. Oduu keessatti gabaasa qabna. Magaalaa Dambidolloo keessatti gaazexeessaan OBN tokko ajjeefamuu laalchisees biyyarraa gabaasa nu dhaqqabetu jira. Mooraaleen baqataa Kaakumaaf Dadaab cufamuu laalchisee mootummaan Keeniyaa akkatti yaadullee gaaffiin dhiyaatee jira. Martinuu gara boodaa dhiyaatu. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Piroodyusariin Tamsaasaa Har'aa Birhaan Haayiluu, miidiyaa hawaasummaaf tamsaasa intarneetii gama qindeessuun immoo Tiksiti Gammee. Oduuf gara Bafiqaaduutti isin dabarsa. Fuunee akkam jirtu amma oduu har'aa isin dhageessifna. Oduu har'aatii wajjin Bafiqaaduu Muroodaati. Barreessaa muummeen Sinodoosii Qulqulluu kan Waldaa Ortodoksii Itoophiyaa Abuune Yoseef har'a Finfinnee keessatti ibsa gaazexeessootaaf kennaniin Paatriyaarkiin Waldichaa Qulqulluun Abuna Maatiyaas waa'ee dhiittaalee mirga namummaa fi gocha duguuggaa sanyii Tigraay keessatti godhamee jedhanii ibsi gidduu kana kennan taayitaa isaaniitii fi waldichaa kan bakka bu'u miti jedhanii jiru. Gama biraatiin Itoophiyaatti ambaasaaddarittiin Yuunaayitid Isteetsi Giitaa Paasii Paatriyaarkii Waldaa Ortodoksii Itoophiyaa Qulqulluu Abuna Maatiyaas mana isaaniitti simatanii dubbisuu isaanii embaasichi fuula feesbuukii isaa irratti maxxansee jira. Gabaasa guutuu Tuujubeetu dhiyeessa. Sinodoosiin Waldaa Ortodoksii Itoophiyaa har'a tuuta oduuf ibsa kenneen Paatriyaarkichi ulaagaaf qajeelfama aadaa waldattii cabsan jedhe. Abuna Yoosef akka jedhanitti Sinodoosii Qulqulluun dhimma Paatriyaarkichaan tuqame ilaalchisee hin mari'anne hanga yoonaas ejjennoo qabateen qabu. Hawaasi addunyaa lammiiwwan biyya alaa as jiran akkasumas mootummaan Itoophiyaa yaadi Paatriyaarkichaan dhiyaate ejjennoo keenya akka hin ta'in akka hubatan barbaanna jedhan. Sinodoosii Qulqulluun Waldaa Ortodoksii Itoophiyaa qaama olaanaa murtii kennu. Hoogganaan Waldaa Ortodoksii Itoophiyaa Abunichi ibsa isaan waraansa Tigraay ilaalchisee kennan tarkaanfii Itoophiyaan fudhatte kan akkaan qeequ yoo ta'u akka isaan amananitti fixiinsa sanyiiti. Abunichi akka jedhanitti uummata Tigraay fixuu barbaadu viidiyoon moobaayila harkaan baatii darbe waraabame Itoophiyaadhaa alatti geessameen Paatriyaarkiin Waldaa Ortodoksii Abuna Maatiyaas hordoftoota miliyoonaan lakkaawamaniif hawaasa addunyaaf akka himanitti kana dura dubbachuuf yaalii isaan godhan ni ugguramee jedhan. Isaanis dhalata Tigraay. Viidiyoon kun maxxanfamee kan ba'e walitti bu'iinsi Tigraay keessaa baatilee 6 qabatee innaa jirutti. Uummanni kumaan lakkaawamu lola Itoophiyaaf humnoota michoota isaa ta'aniif kan Tigraay gidduutti geggeessameen kadhuman yoo ta'u falmiin siyaasaa baatii sadaasaa keessaa lubbuu galaafate. Kanneen ijaan argan hedduun dhaabbata oduu AP'f akka ibsanitti siiviilota irratti fuulleffatame. Abuna Maatiyaas akka jedhanitti maaliif fixiinsi uummata Tigraay irratti akka labsame hin beeku. Badii Abuna Maatiyoos tarreessan keessaa waldaan kiristaanaa manca'eera, namni beelaaf akka saaxilamu ta'eera, saamichi geggeessameera. Balleessaan kan ture kan uummata Tigraay miti addunyaan guutuun beekuu qaba jedhan. Jajjabinni akka jiraatu eeranii yeroon hamaan kun hin darbaa jechuudhaan addunyaan tarkaanfii akka fudhatu gaafatan. Mootummaan Itoophiyaa akka jedhutti du'uu siiviilotaatti akkaan gaddee jira. Badii sanaafis hoogganoota naannoo Tigraay duraanii himate. Naannoon sun tasgabbaa'aa jiraachuusaa ibsee kan sababaa dhalattoota Tigraay ta'aniif irratti fuulleffatame jedhan garuu haalee jira. Haa ta'u malee kanneen ijaan argan dhaabbata oduu AP'f akka ibsanitti reeffi namaa daandii irratti gatamee argama. Gama biraan Itoophiyaatti ambaasaaddarittiin Yuunaayitid Isteetsi Giitaa Paasii Abuna Maatiyaasiin mana ofiitti afeeranii jiran. Lamaanuu haala Itoophiyaa keessaa ibsa isaan dhiyeenya kennan dabalatee keessumaa rakkoo naannoo Tigraay keessaa irratti mari'atanii jiran. Gara fuula duraatti illee marii amantiiwwan gidduutti embaasichatti geggeeffamu irratti argamanii daran haala jiru hubachuuf marii isaanii akka itti fufan afeeranii jiran. Loltoota Itoophiyaa nageenya eegsisuudhaaf Sudaan kaabaa turan keessaa 120 biyyatti hin deebinu jechuudhaan koola galtummaa gaafachuu isaanii odeeffannoon mootummoota gamtoomanii irraa ba'e beeksiseera. Akka dubbi himaan naga eegdotaa mootummoota gamtoomanii madda oduu Ajaansi Firaans Pireesitti himaniin loltoonni Daarfuur keessatti hojii nageenya eegsisuu irra turan nageenya keenyaaf waan nu sodaachisuuf eegumsa nu barbaachisa jedhanii Sudaan keessatti hafaniiru.
Dhaabbanni dhimma baqattoota mootummoota gamtoomanii UNHCR gama isaatiin loltoonni kun kola galtummaa gaafachuu isaanii mirkaneessee bakka eegumsa gahaa argachuu danda'anutti geessuu isaa ibseera. Loltoonni kun kan biyyatti hin deebinu jedhan lola Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru wal qabachuu isaa kan ibsan maddeewwan oduu kun loltoonni 120 dhalattoota Tigraay qofa ta'uu isaanii hin ibsine. Paartileen mormitootaa sadii kan Tigraay keessatti socho'aa jiran addi bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF shororkeessaadha jedhamuu isaa mormaniiru. Paartiin Saalsaayii Wayyaanee Baayitoonaadhaa fi Wuddib Tsinaat jedhamanu ibsa baasaniin akka himanitti seerichi beektota Tigraay maqaa seeraatiin miidhuudhaaf malee dhimma biraa hin qabu jedhaniiru. Dhimma kanarratti abbaan alangaa waliigalaa federaalaa deebii kenneen paartiinii fi uummanni Tigraay adda adda ta'uu isaanii ibsee labsichi TPLF fi miseensota isaa malee sabaa fi warreen biraa waan ilaallatu miti jechuu isaa gabaasni Mulugeetaa Asbahaa ibseera. Bulchiisni zoonii Walloo Kibbaa namootaan walitti bu'iinsa bakka adda addaatti uumaman irraa kan ka'e qe'ee isaaniirraa buqqa'anii zoonii isaanii seenan keessummeessuudhaaf rakkina keessa seenuu isaanii akka dubbatan gabaasaan VOA gabaaseera. Torban afuran darban keessa namoonni 8,000 ol ta'an zoonicha seenaniiru. Akka bulchiinsi Walloo Kibbaa jedhetti sochiin namootaan kana qe'ee isaaniitti deebisuu saffisachuu qaba. Sanbata kaleessaa galgala biyya Somaaliyaa magaalaa Moqaadishoo keessatti boombii buufata poolisii biratti dhoo'een poolisoota 5 dabalatee lubbuun namoota 6 darbuunii fi namoonni 6 ammoo madaa'uun isaanii beekameera. Dubbii himaan poolisii Somaaliyaa Meejar Saadiq Adam Ali akka jedhanitti poolisoota du'an keessaa 2 isaanii ajajoota yookiin koomaandaroota. Balaan kun kan ga'uu danda'e namni balleessee baduudhaaf of qopheesse tokko qaama isaa irratti boombii uffatee erga gara buufata poolisii kutaa Waabarii jedhamutti dhiyaatee booda jedhameera. Mootummaan Somaaliyaa balaa kanaa fi hidhattoota garee Al-Shabaab balaaleffateera. Hoogganaan aaraan biyya Chaad Jeeneraal Mohammed Idris Deebii erga muudamanii yeroo jalqabaatii fi biyya ollaa Niijeriin daawwachuun isaanii gabaafameera. Akka oduun Associated Press jedhetti Jeeneraal Mohammed yemmuu magaala guddittii Niijer Niyaamee gahan muummichi ministeeraa Niijer Ohumudu Mohammadu simannaa godhaniiruufi. Biyyi Chaad sochii finxaaliyyitootaa falmuudhaaf loltoota ishee 1,200 lixa Niijer keessatti bobbaaftee akka jirtu ni beekama. Chaadii fi Niijeriin dabalatee biyyoonni Burkina Faasoo, Maaliin fi Moortaaniyaan garee Saahil 5 jedhamu ijaaranii sochii finxaaliyyitootaa waloon falmaa jiru. Hoogganaan Chaad Mohammed Idris Deebii abbaa isaanii dhiyeenya kana ajjeefaman Idris Deebii bakka bu'uudhaan mootummaa ce'umsaa loltootaa isa biyya bulchaa jiru hoogganu. Kun sagalee raadiyoo Ameerikaati. Walitti bu'iinsi humnoota nageenyaa Israa'elii fi amantoota Palestaayinii gidduutti dheengadda jalqabame wixata har'aas naannoo Maskiida Alqaasaatti itti fufuun isaa gabaafameera. Namoonni ijaan argan akka jedhanitti humnoonni Israa'el gaazii nama boossisuu fi boombii gara Maskiidaatti yemmuu darbachaa turan warri Palestaayin immoo dhakaa darbachuudhaan deebii kennaa turanii jedhaniiru. Walitti bu'iinsa kanaan namoonni hedduun madaa'anii namoonni 50 ol ta'an immoo hospitaala seenuun isaanii gabaafameera. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Naatnaahu finxaaleeyyoonni akka tasgabbii booressanu hin barbaannu erga jedhanii booda mirga amantii kamiinuu hin kabajna. Jeequmsa garuu hin eeyyamnu. Karaa murteessaa ta'ee fi itti gaafatamummaa qabuun seera kabachiisuu itti fufna jechuudhaan walgahii kaabinee isaanii irratti dubbachuun isaanii beekameera. Indiyaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii kan duraa irraa hir'ina agarsiisus ammayyuu ol ka'aadha jedhameera. Ministeerri fayyaa Indiyaa akka jedhanitti namoonni haaraan qabaman 300,000 fi 66,161 yommuu ta'an namoonni 3,754 immoo guyyaa tokkotti du'aniiru. Akka gabaasni yuunivarsiitii John Hopkins agarsiisetti Indiyaa keessatti yeroo ammaa namoonni miiliyoonii 22.6 vaayirasii koronaatiin qabamaniiru. Yuunaayitid Isteets keessatti namoonni miiliyoona 32.7 yommuu qabaman sadarkaa addunyaa irratti namoonni miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 58 qabamuu isaanii gabaasni kun ibseera. Oduun har'aaf qabnu kanuma fayyaa ta'a.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Dambidolloo keessatti gaazexeessaan sabaa himaa Oromiyaa Broadcasting Network OBN Siisaay Fidaa hidhattootaan ajjeefame jedhe. Poolisiin godina Qellam Wallaggaa itti gaafatamaan ittaanaa nageenya naannoo mirkaneessu Inspektar Ahmad Yaasin ajjechaa kana kan raawwate shaneef abbaa torbeetii jedhe. Riphee loltoota mootummaan shanee jedhee waamu zoonii lixaatti dubbi himaa kan ta'an Bilisummaa Guutaa ajjechaa kana hin raawwanne jechuun dubbataniiru. Naakoor Malkaatu gabaase. Gaazexeessaan sabaa himaa Oromiyaa Broadcasting Network OBN Siisaay Fidaa magaalaa Dambidolloo keessatti kaleessa waaree booda hidhattootaan ajjeefamee jedhan itti gaafatamaan itti aanaa nageenya naannoo mirkaneessuu godina Qellam Wallaggaa Inspektar Ahmad Yaasin ajjechaa kana shaneef abbaa torbeetu raawwate jechuunis dubbatan Inspektar Ahmad. Gaazexeessaan kun obbo Siisaay Fidaa jedhama. Taateen kun kaleessa sa'aatii 11 walakkaatti bakka adda addoo Yaboloo jedhamutti mana sargiitii ba'e. Bakka adda addoo maal jedhamu? Yabolootti. Inni kun mana kaattituu garaa jiruuti. Qaama abbaa shaniiti. Maqaan ishee abbaa torbee jedhamee kan waamamu rukutamee miidhaan irra ga'eera. Mana naannoo hospitaala ga'anii lubbuun isaanii baates battala sanatti kan du'an miti. Rasaasa meeqaan kan rukutaman? Kan rukutaman bidda karaa duubaa karaa somba isaanii irra dhaaman. Rasaasuma tokkoonidha. Rasaasni tokko lafaa kan argame ta'uu isaati. Obbo Siisaay osoo lubbuun isaanii hin darbin humnoota nageegumsaa mootummaa isaan bira ga'anitti barreeffamaanis ta'uu baatu jechaan kan na ajjeese abbaa torbeetii jedhaniiru jechuun dubbatan itti gaafatamaan poolisii godina Qellam Wallaggaa maatii obbo Siisaay keessaa bilbilaan dubbisuuf yaaliin goone hin milkoofne. Obbo Siisaay gaazexeessummaa biratti qindeessaa OBN damee Dambidoollooti. Bultoo godhachuun ijoollee 5 qabaachuu isaanis itti dabaluun ibsanii jiru. Sirni awwaalcha isaanis guyyaa har'aa magaalaa Dambidolloo keessatti raawwatamuu dubbachuun ajjechaa kanaan wal qabatee namni isaan hanga ammaatti qaban akka hin jirre ibsanii jiru. Yeroo adda jira sana hordofamaa kan jiran ta'uu isaaniitti himuyyuu namoonni kun kanaafiyyuu ammas kallattiidhaan itti deemnee hordofaa kan jiru ta'uu isaadha. Amma namoota meeqa kana wanta kan raawwatan? Namoota lamadha. Namooti lamaaniyyuu dhukaasanii jiru? Inni tokko daandii yeroo eegu inni tokko dhukaasee kan ta'uu isaadha. Amma namoonni kun jiraattotuma naannoo sanaa moo bakka biraarraa kan dhufan moo eessa isaan? Isaan bosona keessaa lixamee bahu waan jiru fudhatanii akka ergama abbaa torbeetti Dambidolloo keessatti socho'anii nama Siisaay jedhamu kana kan rukutan ta'uu isaaniitidha. Amma maqaa nama kannaa caqastanii tokko abbaa torbeetii tokko shaneedha. Maal walitti dhufeenyi isaanii? Waliin isaanii qaamni hundi isaanii qaama uummata miidhaa geessisanii hattootaaf fedhii mataa isaanii guuttatanii deeman malee warroota kaayyoon qabnu ta'uu isaaniiti. Sababni isaa inni uummata haqa baasan fakkeenyaaf obbo Siisaay hawaasa biratti jaallatamaadha. Lammata nama akka uummata kanaa baasudha. Obbo Siisaay nama hattuu kashalabbeef waan adda addaa hin jaallanne nama nageenya barbaadan obbo Siisaay. Kanaaf jecha tarkaanfiin kana irratti fudhatame. Qaamni nageenyaa namoota ajjechaa kana raawwatan qabee seeratti dhiyeessee olaantummaa seeraa mirkaneessumaaf hin dandeenye. Ammas warra kana qabee seeratti dhiyeessaa jira. Qaamni mootummaa tokko lama jedheef gara kana funaanee seeratti dhiyeessaa jira. Haa ta'u iyyuu malee aarcaatuun ishee ammayyuu kan dhabamte miti. Sana amma dagogee qulqulleessee dhiyeessuu fi itti deemaa kan jiru ta'uu isaati. Garuu aarcaatuun ishee ammayyuu kan jiru ta'uu isaati. Sun immoo seera keessaa baa'uu shaneeti. Yeroo ammaa kana keessanis qophii haal duree finnee kan fudhachuuf qophiirra kan jiru ta'uu keenya. Riphee loltoota mootummaan shanii jechuun waamuu fi isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhan zoonii lixaatti dubbii himaa kan ta'an Bilisummaa Guutaa himannaa mootummaan irratti dhiyeessu ilaalchisee yeroo deebii kennan nuti ajjechaa kana hin raawwanne namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin hin ajjeesnu jechuun dubbatanii jiru. Tokkoffaa nuti shanee miti waraana bilisummaa Oromooti. Akka waraana bilisummaa Oromootti deebi'aan kennu yoo jiraate waraanni bilisummaa Oromoo qaama siviilii tokko irratti ajjechaa hin raawwatu. Dambiif naamusa qaba. Sanaanitu dhorkama wanta ta'eefi ajjechaa kana keessaa nuyi harka hin qabnu. Uummanni mana hidhaa keessatti daandii irratti magaalaa baadiyyaa keessatti ajjeefamaa jira. Kanammoo qaamni godhu qaama nageenyaa kan ofiin jedhudha. Uummanni biyyattii keessa jiru hundumtuun qaama ajjechaa raawwachaa jiru. Ragaa guutuu heeruun danda'arraan ala waraanni bilisummaa Oromoo kana keessaa harka hin qabu jechuudha. Bilisummaa Guutaa qaamolee abbaa torbee jedhaman wajjin walitti dhufeenya qabaachuuf dhabuu isaanii kan ilaaleen gaafatamanii deebii itti aanu kennanii jiru. Uummanni Oromoo biyya keessaaf ala jiru waraana bilisummaa Oromootti nu beekaa.
nuti waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoo keessaa dhalateedha. Qaamni sadarkaa Afrikaaf addunyaatti jirullee waraana bilisummaa Oromoo ta'uu keenya nu beekaa. Nuti shanee miti, nuti abbaa torbees miti, kallattiidhaan qaama shanee yookaan dhaabbata shanee kan ta'e gaafachuuf wal falmuu danda'u. Abbaa torbee kan jedhus nuti hin beeknu, miseensa akkasiis hin qabnu, caasaa akkasiis hin qabnu, lafa itti moggaasanitti gaafachuu danda'u. Amma maqaa wajjin wal qabatee Dr. Geediyoon Xiimootewoos abbaa alangaa federaalaa dheengadda yeroo maqaa shanee jedhuu fi dhaabbata Hawaasa jedhamu shororkeessummaatiin mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaatti dhiyaatanii raggaasan jechuudha. Shanee jennee kan waamaa jirru garee maqaasaa waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu jechuudhaan dubbatanii jiru. Isa boodas ammoo maqaama shanee jedhu kana kan fayyadamaa jiran jechuudha. Gama mootummaatiin waan kana waan beektan qabdu. Kan akka federaalaatti abbaan alangaa federaalaa shanee yookaan abaa'oo bosona jiru jedhe irrattis kun deebii ta'uu ni danda'a. Deebiin ammaa nuti shanee miti dhaabbata shanee gaafachuu danda'u. Inni biraan maqaa waliigalaa shororkeessummaa jedhamu kana kan moggaasan qaama nageenya mootummaatu guutumsa sanyii guutummaa guyyaa irratti saba irratti raawwachaa jira. Isaan shororkeessummaa hojjetanii maqaa shororkeessummaa waraana bilisummaa Oromootiif kennuu hin danda'an. Isin qaama nageenyaa mootummaan ajjechaa kan raawwataa jiru jettu. Isaaf ragaa maalii qabdu? Ragaa nuti qabnu maatii wareegamtoota qaama nageenyaa mootummaa wareege yookaan ajjeese baadiyyaa hanga magaalaatti gandaa amma naannootti amma godinaatti ragaa maatii warra maatii isaanii jalaa qaama nageenyaa ajjeesee jira. Ragaan saba biyyicha keessa jirudha jechuudha. Walimannaa isinii fi mootummaa gidduutti adeemsifamuun namootni nagaa yookaan meeshaa waraanaa hin hidhatini yeroodhaa yerootti akka ajjeefamaa jiran kan himamu erga mootummaan ana miti jedhee erga isinis nu miti jettanii eenyu namoota kan ajjeesaa jiru? Kan adda baasu tokkoffaa ragaaf gocha sanaan adda ba'aa. Lammaffaa immoo qaamni walagaa mootummaarraas nurraas walaba ta'ee gadi bu'ee hanga sadarkaa gandaatti guutummaa Oromiyaa biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessa naanna'ee qaamni walabaa dhimma kana qulqulleessee sadarkaa seera biyya addunyaa kanatti dhiyeessuun ni danda'a jechuudha. Bilisummaa guutaa ajjechaa raawwatamuuf himata humnoota nagaa eegumsaa mootummaa irratti dhiyeessaniif aangaan poolisii godina Qellem Wallaggaa Inspektar Ahmed kuni sobaa lammiilee meeshaa waraanaa hin hidhatinii fi namoota caasaa mootummaa keessa hojjetan shanee bosona keessa hidhatanii socho'antu ajjeesaa jechuun deebisan. Waggoota darban 3 keessatti Dambidolloo dabalatee Oromiyaa lixaa bakkeewwan garaagaraatti lammiilee nagaaf namoota caasaa mootummaa keessa hojjetan irratti ajjechaa raawwatamaa tureef mootummaan riphee loltoota yeroo himatu isaanis deebisanii mootummaatu kanaaf itti gaafatamaa jechaa turan. Haala kana keessatti lubbuun namoota hedduu yeroo darbu yeroo gaazexeessaan sabaa himaa tokko ajjeefamuun dhaga'amu garuu kun isa jalqabaati. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa biyyoonni Afrikaa balaa weerara vaayirasii koronaa haaraaf saaxilamuu isaanii beeksise gabaasaa Liisaa Shilaayin jaallannee dhiyeessa. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka gabaasetti weerarri vaayirasii koronaa torbanneen darban 6 Afrikaa keessatti fooyya'insa kan hin argamsiifne akkasumas kanneen qabaman sun miliyoona 4.5 yoo ta'u kunis warra du'an 123 dabalatee ta'uu ibsee jira. Afrikaaf daayirektara WHO ka ta'an Maashisidoo Mo'eetii akka jedhanitti faca'inni vaayirasichaa dabaluu fi weerarri irra deddeebi'ee ka'uun hanqina tallaalii COVID-19 ittisu sanarraa maddee jedhu. African countries are slipping further behind the rest of the world in the COVID-19 vaccine rollout. Biyyoonni Afrikaa gama tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu argachuun addunyaa isa kaanirraa caalaatti booddeetti sigigaataa jiran. Torbanneen muraasa darban keessatti addunyaa irratti tallaalii kana kan argatan harka 2 qofa turan. Amma garuu gara harka 1tti gadi bu'e. Tallaalii Afrikaaf ergame miliyoona 37 keessaa haga ammaatti kan walakkaa ta'utu uummanni waraannate. Mo'eetiin akka jedhanitti biyyoonni Afrikaa uummanni tallaalii kana akka waraannatu gochuuf yaalii isaanii dabaluun qooda ofii ba'uu qabu jedhan. Tallaalii addunyaa irratti waliin ga'uuf kan hojjetu COVAX miliyoona 80 Afrikaaf ergee jira. Aangoonni COVAX akka jedhanitti tallaaliin biyya Hindii irraa ergamaa ture baatii bitootessa darbe dhaabatee jira. Kunis sababaa weerarri dhukkuba COVID-19 haala hamaan Hindii keessatti waan faca'eef ture.
Kanaaf Hindiin uummata ishee tallaaluu waan itti fufteef jecha hanqina tallaalii 140,040 mudachuusaa Kovaaks hubachiisee jira. Afrikaa Kibbaa fi Hindiin yaalii jaarmayaan fayyaa addunyaa gochaa jiru kan tallaalicha abbummaan qabachuun yeroof dhaabatee hunduu hedduminaan haa oomishu jedhu adda durummaadhaan deeggaru. Moo'eetiin akka jedhanitti Yuunaayitid Isteets yaalii kana jajjabeessuu ishee simataniiru. Kun Afrikaaf bu'aa guddaa kan akka tallaaliin miliyoona hedduun dhorkaa malee ergamuun lubbuu nama lakkoofsaan ibsuun hin danda'amne du'arraa oolchuudha jedhan Moo'eetiin. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareeleen mirga namaa mooraan baqataa Keeniyaatti argamu kan baqattoota 400,000 dahata ta'e cufamuusaa ilaalchisee mootummaan biyyattii akka itti yaadu gaafatanii jiran. Keeniyaan immoo mooraa Kaakumaaf Daadaab waggaa dhufu kan cufu ta'uu beeksiftee jirti. Jiraattonni mooraa sana keessaa irra hedduun Somaaliyaaf Sudaan kibbaarraa ta'an mooraa sana banaa tursiisuudhaaf itti yaadama jedhanii kan abdatan ta'uu beeksisan Viktooriyaa Amuungaatu gabaase. Mootummaan Keeniyaa dhiyeenya kana mooraa baqattootaa kan Kaakumaa fi Dadaab cufuuf akka jiru labsuun baqattoota 400,000 mooraa lameen keessa jiraatan irratti dhiphina sammuu fi sodaa uumee jira. Isaan kana keessaa tokko kan ta'e Ribee Aadroo bara 2012 Riippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessaa walitti bu'iinsa firoottansaa galaafate dheessuun ba'e akka inni dubbatutti. Lakini tulishukuru serikali wakati walikaa pamoja na UNHCR na kutoa tena muda wa mwaka mmoja. Biyya koo keessatti gareeleen milishaa poolisii waliin wal waraanaa turan. Kanaaf jecha poolisiin gandeen keessa jiraannu keessa dhufuudhaan hunda keenya reebee dargaggoota immoo ajjeesaa turee jedhe. Erga sanaa as bakkinni jiraatu mooraa Kaakumaa ta'ee ijoollee isaa 5 achi keessatti guddisaa jira. Abdiinni qabu mootummaan Keeniyaa mooraa ofiisaa fi maatii isaa haaraa horate keessa jiraatu san banaa tursaa ka jedhu. Kana malees jedhe. Wakiwa kwenye pori huko wanaingia kwenda wakipigana na serikali. Sasa serikali ikikuja kwenye kijiji. Mootummaan dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR waliin dubbachuusaaf ni galateeffanna. Yeroo hafte kan waggaa tokko keessatti marii dabalataa gaggeessuun gara biyya keenyaatti akka nu hin deebisne taasisuu abdii jedhuun qabaa jedhe. Aangawoonni Keeniyaa falmii gaggeessaniin mooraawwan baqataa lameen kun sodaa nageenyaa uumaniiruu ka jedhu yoo ta'u gama kaaniin immoo qabeenya biyyatti fixaa jiruu ka jedhu. UNHCR'if mootummaan Keeniyaa mooraa baqataa lamaan banaa taa'anii akka turan gochuuf marii gaggeeffamutti fufanii jiru. Garuu ibsa eebila 29 ba'een barreessaan kaabinee Fred Matiang'i akka jedhanitti Keeniyaan sagantaa baqattoota qubachiisuu kan bara 2016 jalqabame xumursiisuuf hojjetaa jirti. Kanaaf ejjennaa keenya duraanii kan ta'e mooraa Dadaabiif Kaakumaa waxabajjii 30 bara 2020tti cufuuf jirraa jedhan. Hayyoonni nageenyaa akka jedhanitti yakkaa fi hookkarri mooraalee baqattootaa kana waliin hidhata qaban baay'ee xiqqoo waan ta'aniif jecha cufsiisuu hin danda'an. George Musamaalii Keeniyaa keessatti xiinxalaa waa'ee nageenyaati yaada kennaniin. Let's police the refugee camps more. Let's provide more resources to the refugee camps. And you find that even some of these refugees. Mee caalaatti poolisoota mooraa lameen keessatti bobbaasuun haa eegnu akkasumas qabeenya barbaachisu achitti haramannu. Baqattoonni kun hangi tokko mooraa keessatti dhalatan. Kanaaf biyya takkaa arganii yookaan keessa jiraatanii hin beeknetti ergamu jechuudha jedhan. Urunguu Oftaan waajjira garee mirga dhala namaaf falmu Amnesty International damee Keeniyaaf daayirektara waliigalaati. Kanneen mooraa baqattootaa lameen keessa jiran Soomaaliyaas ta'e Sudaan kibbaa keessatti jireenya haaraa jalqabuu hin danda'an isa jedhu irratti waliigalu. For many of the refugees in Kenya, they are third generation refugees, and therefore, for some of them, they will opt. Baqattoonni Keeniyaa keessa jiran irra hedduun akaakayyuu isaaniitu biyya kana dhufee baqataa ture. Ijoolleen ijoollee isaanii Keeniyaa keessatti dhalatan waan ta'eef
Keeniyaa keessa turuu fi hawaasa Keeniyaa waliin jiraachuu filatu. Baqattoota akkasiif biyya beekan keessa akka jiraataniif carraan kennamee fi deeggarsa argachuu qabu jedhee yaada jedhan. Keeniyaan ammaan dura mooraawwan kana cufuuf sodaachisaa akka turte ta'us garuu hin goone. Haala amma jiruun garuu baqattoonni kan akka Riibe mooraa sana gadhiisanii ba'anii iddoo biraatti jireenya haaraa jalqabuuf yeroo waggaa tokko qabu. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma